Qabeenyi beekumsaan hin deeggaramnee fi beekamtiin beekumsaan hin dhufne faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa, kun sagantaa haa beeknuuti. Nagaa gaafachuu isin hin dagannee nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jechaa kallattimaan gara sagantaa keenyaatti seenna. Sagantaan keenyaadhaa mata duree beekumsaa fi beekamtii jedhu irratti yaada gabaabduu isiniif qooduuf qophii waan xumureef hanga xumuraatti obsaan nu dhageeffadha. Qabeenyi beekumsaan hin deeggaramnee fi beekamtiin beekumsaan hin dhufne faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Kana hoggaa jennu namni qabeenya qabaachuun qofti gahaa kan taane qabeenyi sun beekumsa, hubannoo, naamusa waliin yoo hin deemne rakkoo guddaa uuma. Qabeenyi yoo nama beekaa harkatti gale hojii gaarii ittiin hojjechuuf oola. Namni beekaan qabeenya isaa sirnaan bulcha. Hojii dhabdootaaf hojii uuma. Namoota ollaa ittiin gargaara. Akkasumas hawaasa isaa ittiin ijaarata. Garuu namni beekumsa hin qabne yeroo qabeenya argatu yeroo hedduu itti fayyadama qabeenya harka isaa keessa jiru beekuu dhabuu irraa kan ka'e qabeenya isaa badii irratti qisaasuu danda'a. Namoonni akkasii immoo yeroo baay'ee of tuulummaa calaqqisiisu. Ana malee namni hin jiru jedhu. Namootaaf kabaja hin qaban, hojii seeraan alaa, bashannana daangaa hin qabnee fi hojii hawaasa miidhuu irratti hirmaatu. Kanaaf qabeenyi beekumsa malee akka abidda harka daa'imaa keessa jiruuti balaa geessisuu danda'a. Akkasumas beekamtiin kamiyyuu beekumsaa fi ogummaa malee yoo argame bu'aa caala balaa inni fidutu danuudha. Yeroo boodas beekamtiin namni sun qabu baduu danda'a. Akkuma namuu beeku hawaasa keenya keessatti yeroo tokko tokko namoonni tokko beekumsa gahaa osoo hin qabaatiin sababbii beekamtii qabuuf hawaasa keessatti dhiibbaa qabuuf maqaa gaarii yookiin qabeenya qabaachuu isaa qofaan hojii mootummaa yookiin hooggansa keessatti iddoo olaanaa argata. Haalli akkasii yeroo baay'ee naannawa keenyatti ni calanqisa. Haalli kun immoo yeroo baay'ee bu'aa gaarii fiduu caala rakkoo fi miidhaa inni fidutu ulfaataadha. Sababni isaa hooggansi beekumsa, bilchina sammuu fi dandeettii irratti hin ijaaramne yeroo dheeraaf itti fufuu hin danda'u. Akkasuma miidhaan inni hawaasa irraan gahu danuudha. Hayyoonni biyyaa yeroo baay'ee waa'ee aangoo fi beekumsaa bifa mammaaksaan haala garaagaraatiin ibsanii jiru. Aangoon beekumsa malee kennamu akka nama hayyama konkolaachisummaa hin qabne tokkoof hayyama konkolaachisummaa kennuuti. Aangoon beekumsa malee kennamu akka nama daandii hin beekne tokkoof qajeelfama imaluu kennuuti. Aangoon beekumsa malee kennamu akka nama daandii hin beekne tokkoof qajeelfama imaluu kennuuti. Aangoon beekumsa malee kennamu akka nama bishaan daakuu hin dandeenye tokkoof hayyama doonii guddaa oofuu kennuuti. Aangoon beekumsa malee kennamu akka nama arguuf dandeettii hin qabne tokkoof aangoo ilaaltuu kennuuti. Aangoon beekumsa malee kennamu akka daa'ima tokkoof albee qara lamaa qabu kennuuti. Kun kan nu hubachiisu hooggansi bu'uura beekumsaa hin qabne yeroo gabaabaadhaaf bu'aa fakkeessaa agarsiisuu danda'a. Garuu hooggansi isaa yeroo dheeraa hin qabaatu. Hawaasa keessatti jeequmsa, wal-dhabdee fi amantaa dhabuu uuma. Kanaaf beekamtiin yookiin aangoon ogummaa fi qophaa'ina keenya malee dhufu ulfina osoo hin taane kufaatii keenya ta'a. Yaadni kun dhaloota irratti ergaa guddaa qaba. Hadha namoonni hedduun qabeenya saffisaan argachuu barbaadu. Haa ta'u malee beekumsa, hojii cimaa fi naamusa dagatu. Qabeenya malee beekumsi jiraachuu danda'a. Beekumsi garuu yeroo dheeraa keessatti qabeenya uuma. Namni beekumsa qabu yoo qabeenya dhabeyyuu deebi'ee horachuu danda'a. Namni beekumsa hin qabne garuu qabeenya guddaa yoo argatellee yeroo gabaabaa keessatti balleessuu danda'a. Gabaabinaan beekumsa jechuun barnoota mana barumsaatti argattu qofa jechuu miti. Hubannoo jireenyaa, naamusa, itti gaafatamummaa, iftoomina, faayidaa dhuunfaa isaa irra faayidaa hawaasaa dursuun, namaaf yaaduun, sammuu bal'achuun, nama kabajaa fi bakka guddaa kennuun, akkaataa namoota waliin jiraatan beekuu, akkasumas waan tokko yeroo fi bakka sirriitti fayyadamuun hundi beekumsa keessatti lakkaa'ama. Yoo qabeenyii fi aangoon beekumsa akkanaa irraa adda bahan wal-dhabdee, jibbaa, hiyyummaa, kufaatii hawaasaa fi kufaatii biyyaa fida.
Walumaagalatti yaadni kun beekumsi bu'uura waa hundaati jechuu nu barsiisa. Qabeenya, beekamtii fi aangoo argachuun dura namni of ijaaruu qaba. Sammuu ofii sooruu qaba. Beekumsa malee qabeenyi nama hin tiksu. Beekumsa malee beekamtiin nama hin kabachiisu. Kanaaf namni kamiyyuu jalqaba of barsiisee naamusaa fi hubannoo horatee sana booda qabeenya yookiin aangoo yoo argate faayidaa isaa fi faayidaa hawaasaa eeguu irratti gahee guddaa taphata. Beekumsi bu'uura aangoo fi beekamtii dhugaa ta'uu qaba jennee qophii keenya xumurra. Nagayaatti. Gadaan gadaa nagayaa.